Qabxiin kudha tokkoffaan nama ta'ee dhalachuu Yesuus Kiristoosiif raajiin dubbatame yookaan heerame raagame. Isaayyaas boqonnaa 9:1-2 akkas jedha. Warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zeebiloonii fi biyya Niftaalem gadi deebisee bara dhufutti immoo biyya Yordaanos gamaa fi Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina in kenna. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa in arga. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni in ba'aa jedha. Raawwisaa wangeela Maatewos boqonnaa 4:14-16 irratti akkas jedha. Kunis Isaayyaas raajichaan kan dubbatame akka raawwatamuuf biyya Zeebiloon biyya Niftaalem garri galaana Yordaanos gamni Galiilaan inni kan warra saba Waaqayyoo in ta'ini ulfina in argatu. Sabni dukkana keessa jiraatee ifa guddaa isaa in arga. Warra gooftummaa du'aa fi gaaddidduu du'aa jala jiranii fi ifni in ba'ee yeroo jedhu argina. Galanni Yesuus haa ta'u. Ni kan biraa raawwisaa Maarqos boqonnaa 1:14-15 irratti maal jedha? Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela Waaqayyoo lallabe. Wangeelli kan namaa miti, namtolchee miti. Wangeelli kan waldaa kiristaanaa miti, kan Waaqayyooti. Waaqayyo waldaa kiristaanaa karaa san argate waldaa kiristaanatiif kenne. Wangeela Waaqayyoo lallabe. Maal jedhee? Barichi raawwatameera, mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa geeddaradhaa, wangeelatti amanaa jedhe. Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin biyya lafaa kanatti yeroo lallabe wangeela isaa wangeela Waaqayyoo lallabe, mootummaa Waaqayyoo lallabe. Yaada garaa geeddaradhaa, wangeelatti maal godhaa? Amanaa. Luqaas boqonnaa 4:14-15 irratti saala wal fakkaataadhaan kanuma. Yesuus humna hafuura qulqulluutiin gara Galiilatti deebi'ee innis manneen sagada isaaniitti in barsiisa. Hundinuus isa in jaju ture. Kanaaf wangeelota wal fakkaatoo Maatewos, Maarqos, Luqaas, Sinoptic Gospels yookaan wangeela wal fakkaataa yookaan wangeelota wal fakkaatoo kana keessatti kan dubbatame kun seenaa Yesuus waan inni hojjete kana wangeelli inni tokko isa tokko barreessa, wangeelaan inni tokko isa tokkoof yeroo kaa'u argina. Kaayyoo mataa isaanii yoo qabaatan illee nama tokko sana karaa sadii kanaan ibsu. Yohaannisis immoo akkasuma jechuudha. Raajiin lammaffaan maalidha? Yookaan inni 12ffaan jechuudha. Raajiin 12ffaa raajii waa'ee dhufaatii raajichaa dubbatame yookaan raajame. Seera keessa deebii boqonnaa 18:15-18 irratti akkas jira. Waaqayyo gooftaan keessan isin gidduudhaa obboloota keessan keessaa raajii akka kootii isiniif in kaasa. Isin isaaf dhaga'aa. Ani raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa isaaniif nan kaasa. Dubbii koo afaan isaa keessa nan kaa'a. Inni immoo wanta ani isa abboome hundumaa isaanitti in himaa yeroo jedhu argina. Museen raajii jedhameera. Raajii kakuu moofaa keessaa isa jalqabaati jechuudha. Hogganaas jedhameera. Tiksees jedhameera. Haa ta'uutii garuu Museen yeroo dubbatu tarii barsiisonni yookaan dhaabbilee amantaa tokko tokko irra yoo dhunne kutaan kun raajii isa kan biraatiif jedhanii kan fudhatan jiru. Hafuura qulqulluufis miti, Yesuusifis miti, isa kan biraa kaasuudhaaf Waaqayyo dubbate amantaa isa kan biraa jaarraa 7ffaa keessa isa jalqabame sana yookaan dhaloota Kiristoos booda 570 akkasumas 612 irratti isa jalqabame sana jedhanii warri ibsan jiru. Amma kaayyoon keenya isa miti waan ta'eef isa keessanan. Garuu raawwii isaa yoo laallu maal jedhaa? Maarqos boqonnaa 9 irratti 9 fi 7 irratti dubbii Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Yommus duumessi dhufee hundumaa isaanitti maal godhee uffise. Sagaleenis duumessicha keessaan dubbatee kun ilma koo isaanii jaalladhuudha isa dhaga'aa in jedhee jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Lakkoofsa 7 irratti. Wangeela Maatewos boqonnaa 21:11 irratti immoo maal jedhaa?
kurraajicha Yesuus nama Naazreet kutaa biyya Galiilaatii jedhee deebise. Maal kurraajicha Yesuus raajii jedhameera. Raajii dubbataa ture guyyaa keessatti baroota keessatti tajaajila isaa keessatti illee dubbataa ture. Akkasumas immoo Waaqayyo Abbaa biraa sagaleen jiraatan foon uffatee kan gara biyya lafaa dhufe duraan raajamaa fi kan ture raajiidha Yesuus Kiristoos. Ofiisiiwwan yookaan birolee waajjiraalee sadii qabatee jiraata Yesuus waan ta'eef. Inni raajiidha, inni luba, akkasumas immoo Yesuus Kiristoos inni mootiidha. Akka mootitti maaltu irraa eegama maal hojjeta? Akka raajitti maaltu irraa eegama maal hojjeta? Akka lubaatti maaltu irraa eegama maaltu hojjeta? Isa jedhu kana beekuudhaaf dhalachuu yookaan nama ta'uu Yesuus Kiristoos baay'ee barbaachisaa. Beekuun yookaan hubachuu waan ta'e. Kanaaf kurraajicha Yesuus nama Naazreet kutaa biyya Galiilaati yeroo jedhu argina. Maatewos boqonnaa 17 irratti isin arginu. Kun ilma koo isa ani jaalladhuudha. Gammachuun koos isatti maal godha? Irraawwatama. Isa maal godha? Dhagaa. Maal? Raajii Waaqayyo nuuf erge, raajii jiraataa, raajii dhugaa kana isa dhagaa. Gammachuun koo, feeti koo, karoorri koo, ajandaan koo, fayyina kan bara baraa karaa isaatiin isaan ni raawwatama. Isa dhagaa jedhe Waaqayyo Abbaan yeroo dhugoomsa argina. Kutaalee heertuu dubbifannu caqafata yookaan luqisiiwwan kana yoo laal Abbaa Ilma Hafuurri Qulqulluun akkaataa itti caqafaman ilaala. Akkaataa itti ibsaman ilaala. Akkaataa itti wal deeggaran ilaala. Akkaataa Yesuus Abbaadhaaf, akkaataa Abbaan immoo Yesuusiif, akkaataa Hafuurri Qulqulluun immoo Yesuus irratti akkamitti akka hojjetu, akkamitti akka wal gargaaran ilaaluu dandeenya. Hojii ergamootaa 3:22 fi hojii ergamootaa 7:37 irratti illee argachuu ni dandeenya. Qabxiin 13ffaan Yesuus nama ta'ee dhalachuunsaa raajiin duraan dursee raajame maalidha? Waa'ee nama Yesuusiif karaaruu fi karaa qopheessuu raajiin dubbatamee ture. Yesuus dura deemee karaa kan qopheessu, gooftichaaf karaa araatii tolchaa, wangeelatti amanaa, yaada garaa keessanii geeddiradhaa kan jedhuuf waa'ee nama tokko isa karaa qulleessuu kana raajiin dubbatamee ture. Dingata yookaan akkasumaanii miti tasa jechuudha. Isaas raajicha boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti akka jira. Sagalee nama lafa onaa keessaa lallabuu tokko Waaqayyoof karaa tolchaati araa. Lafa duwwaa keessattis karaa gooftan keenya irraa deemu maal godhaa? Qajeelchaa jedha. Isaas 40 lakkoofsa 3. Raawwisaa yoo laallee Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Sagaleen lafa onaa keessaa iniyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tolchaatii araa. Daandii inni irra adeemus qajeelchaa yommuu jedhu waa'ee namicha kanaatiin maal godhe dubbate jedha. Luqaas boqonnaa 3:4 hanga 6 irrattis argachuu ni dandeenya. Maatii Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf Yohaannis cuuphaadhaaf kan dubbatame kana akkamitti akka raajamee fi akkamitti akka dubbate si'a darbee cuuphaa bishaanii irratti bal'inaan ilaalleera. Gara fuulduraatti immoo in ilaalla. Inni kun seensa akkaataa ittiin kakuu moofaa keessatti caqafame kakuu haaraa akkamitti akka raawwate gara fuulduraatti Faasikaa wajjin wal qabsiifne bal'inaan keessa gallee ilaalla waan ta'eef. Qabxiin 14ffaan maalidha? Yesuus hojjetaa Waaqayyoo yookaan tajaajilaa Waaqayyoon filatame. Ulfina qabeessa akka ta'ee fi kabajamaa akka ta'e raajiin dubbatameera. Yesuus tajaajilaa Waaqayyoo, hojjetaa Waaqayyoo, garbicha Waaqayyoo jedhameera. Hojjetaa Waaqayyoo. Isaayyaas boqonnaa 42 tokko hanga 4 irratti akka jira. Waaqayyoo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani ol qabu, inni ani fuudhe, inni ani jaalladhu isa kana. Garbichi koo hojjetaan koo inni nan kabaju, inni nan ol qabu, inni ani fuudhe, inni jaallatamaan an jaalladhu isa kami isa kanaadha. Ana hafuura koo isaaf kenneera. Nan kennaa osoo hin taane hafuura koo isaan kenne. Waa'ee hafuura qulqulluu dubbata. Hojjetaa kan jedhame Yesuusidha. Waaqayyo Abbaan immoo sadanummaan tiriiniitiin Sillaaseen illee yeroo mul'atu ni argina. Isa kana. Inni firdii qajeelaa saba lafarraatiif in baasa. Hojjetaan kun, tajaajilaan kun firdii qajeelaa saba lafarraatiif in baasa. Inni amanamummaadhaan firdii ni kenna. Firdii qajeelaa lafarratti hamma fidutti ittuma fufa malee hin dadhabu. Abdiis hin kutatu. Warri biyya galaana gidduu keessa jiraatanis seera isaa abdiidhaan in eeggatu jedhee Waaqayyo Abbaan waa'ee ilma isaa Yesuus dubbata. Miraawwisaa Maatewos boqonnaa 12:17 hanga 21 irratti akka jira.
kunis Isaayaas raajichaan dubbatame raawwachuudhaaf ta'ee jedha. Innis ilaa hojjetaa koo isaanii fo'adhe isa jaallatamaa kan kooti isa lubbuun koo itti gammadde hafuura koo isarraa nan bulcha. Inni saba hundumaaf firdii qajeelaa in labsa. Firdiin qajeelaan akka mo'u hamma godhutti sabni hundinuu maqaasaa in abdatu. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf maatii Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo, Yesuus Kiristoos egaa hojjetaa Waaqayyoo, tajaajilaa Waaqayyoo isa manamaa fi fayyina keenyaafillee hojiin hojjeteen jireenyi bara baraa nuuf argame. Qabxiin 15ffaan Yesuus akka seexanaan qoramuuf raajiin duraan dursee raajame jira. Keessayyuu cuuphamee akka ba'een Maatewos boqonnaa 4 tokkoo kaafnee Luqaas boqonnaa 4 tokkoo kaafnee yoo laallee akkas jira. Keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti yemmuusi. Keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Yemmuusi namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u malee buddeen duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf innis maal godhe? In balleesse. Gadis isin deebise. Kana booddee immoo maannaa isaa isin abboonni keessanis hin beekne isin soore. Lafa onaa keessatti biyya Gibxii Misir keessaa baanii Waaqayyoof abboomamuu yeroo didan sana Waaqayyo irratti kaanii garmalee eeggatanii yeroo qoran sana adabbii isaan irra qaqqabee fi yeroo immoo Waaqayyo gara laafummaa ayyaana isaatiin araarameef maannaa nyaata samiirraa akkaataa isaan soore dubbata. Raawwii isaa yoo laallee Maatewos boqonnaa 4 irratti seexanni yeroo Yesuus Kiristoos qoru kana jechuudha wanta nyaatamu qabatee dhaqee jechuudha akkas jira. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaani malee kan jedhu caafameera jedhe. Isa keessa deebii 8:3 irratti dubbatame kana saba Israa'el wajjin Yesuus immoo Israa'elaawii ta'ee dhalattee yeroo seexanaan qoramu fayyina keenyaaf jecha eenyummaa isaa irratti abdii abbaa irratti qabullee shakkisiisuudhaaf seexanni yeroo ka'u sana kan inni deebise sagalee Waaqayyoo keessatti caafameera barreeffameera jedheeti. Har'as obboloota koo iddoo adda addaa taatanii dhagaa kan jirtan sagalee Waaqayyootiin alatti ragaan nuti dhiyeessinu madaalli nuti dhiyeessinu tokkollee hin jiru. Barumsa sobaa, barsiisa sobaa, raajummaa sobaa, amantaa sobaa, ilaalcha sobaatiifillee akkas jedhamee barreeffameera kan jennu jiraala. Kallattii adda addaatiin qaaxxeen adda addaa kitaaba qulqulluu irratti ka'aa jira bara kana. Kitaabni qulqulluun ari'atamaa jira. Hunda caala garuu amantootaan ari'atamaa jira. Kitaabni qulqulluun amantoota warra jedhaman, tajaajiltoota warra jedhamaniin dhiibamaa jira, ari'atamaa jira, tuffatamaa jira, ceephamaa jira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo barachuu qabna. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu. Kitaabni qulqulluun haa dubbatu. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uudhaaf illee isa kanarratti abdii guddaadhaan sagalee Waaqayyoo kana barachuu barsiisuu qabna waan ta'eef saba Waaqayyoo. Qabxiin 15ffaan Yesuus akka seexanaan qoramuuf raajiin dubbatame egaa inni tokkoffaan kana, inni lammaffaan qormaata sadiitu Yesuusiif dhiyaate waan ta'eef 15ffaa jalatti jechuudha. Maalidhaa keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti saba Israa'el wajjin kan ta'e sana Waaqayyoon gooftaa kee kana duraa maasaatti akka qortee isa hin qorin. Maal jechuudha kun? Mariibaa bakka jedhamu irratti jechuudha. Maasatti maasaa isa jedhu osoo hin taane maasaa bakka jedhamu irratti akka qortee akka hin taane seera ba'uu boqonnaa 17 tokko hanga 7 irratti argitu. Isa kana mariibaa bakka jedhamu irratti jechuudha. Murkii yookaan qoruu isa jedhu kanaadha. Bishaan dhabanii yeroo guunguman sana Waaqayyo jira moo hin jiru kan jira Musee fi Leewwiin illee akkaataan ittiin qoraman jiraachis keessatti waan ta'e. Kanaaf bakka sanatti akkaataan isaan ittiin qoran jira waan ta'eef murkii yookaan mariibaa bakka jedhamu sana irratti jechuudha qoruu isa jedhuudha waan ta'eef. Waaqayyo gooftaa kee kanaan dura maasatti akka qortee isa maal hin godhin hin qorine. Yeroo bishaan dhabanii guunguman sana jechuudha. Raawwii isaa Maatewos boqonnaa 4:7 irratti immoo Yesuus yeroo qorame sana maal jedhe? Yesuus garuu Waaqayyo kee goofticha garmalee hin eeggatin kan jedhus maal ta'e immoo caafameera, barreeffameera.
jedhee ergama sana kaayyoo sana fayyina sana isa daam iddoo nyaataaf dhugaatiin jirutti qormaata sana darbuu dadhabee kufe sana Yesuus lafa onaa keessatti guyyaa 40 halkan 40 soomee nyaataaf dhugaatiidhaan alatti jechuudha seexanaan kan injifate hafuura waaqayyooti yoo ta'e illee nama qulqulluu qajeelaa yoo ta'e illee sagalee waaqayyoo kana caqasaa akka ta'eera sagalee waaqayyoo akka laayyootti hin ilaalina akka salphaatti hin ilaalina arra jalloonni tokko barsiisonni sobduun tokko sagalee waaqayyoo isa moofaa isa qorraa sana moo isa ho'aa sana isa fresh isiniif kennu jedhanii dhaloota goyyoomsaa kan jiranii fi anti Kiristi yookaan mormituu Kiristoosiif karaaraa warra jiranirraa of eeggadha maalidhaan sagalee waaqayyoo barachuu fi barsiisuudhaan sagalee waaqayyoo isa bara baraan jiraatu kana jechuudha maatii waaqayyoo ijoollee waaqayyoo anaaf gar malee eeggatiin kan jedhu bareeg qormaanne inni sadaffaan Yesuus qorme immoo 15ffaa jalatti faarsaa Daawit 91 fi 12 irratti kan barreeffamedha akkas jira karaa ati adeemtu hundumaatti akka si eeganiif ergamoota isaa siif hin abbooma miilli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harka irratti si baatu isa jedhamu sana ergamoota kan abboomu waaqayyo sirriitti hubadhaa fedha waaqayyoo qofaan socho'u ergamoon filannoo bilisaa firiwilii mataa isaanii yoo qabaatan illee waan waaqayyo ajaje waan waaqayyoon abbo ergamoota isaa siif hin abbooman nu oolchuudha maalidhaaf rakkina balaa seexanaa fi mormii biyya lafaa cubbuu gidduutti jiru kana yeroo biyya lafaa kana jiraan waaqayyo ergamaa nuuf abbooma naannoo keenyan buufatu nu oolchu nu baraaru nu of galchu balaarraa nu eegu fayyina bara baraa jireenya bara baraatiif garuu dhiiga foon hin qaba waamteef ergama sanas hin qaban isaa waamteef foon uffatanii nama ta'anii qaama sillaasee keessaa isa tokkoo miti waamteef nu fayyisuu hin danda'an jireenya bara baraa nuuf kennuu hin danda'an nuuf dhiiguu hin danda'an nuuf du'uu hin danda'an obboleessa keenya hangafaa ta'uu hin danda'an nama ta'uu hin danda'an waamteef warra fayyan eegu jedha barreessaa Ibrootaa boqonnaa 1:14 irraa horan warra fayyan karaa fayyinaa jireenya baraa kana keessa warra jiraniidha waamteef eneega jedhamee barreeffameera Maatewos boqonnaa 4 irratti egaa maal jedhee ati dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate kanarraa garuuf darbadhu mana qulqullummaa fiixee caafii sanarraa garuuf darbadhu isa jedhuudha inni ergamoota isaa siif maal godha in abbooma miilli kee dhagaatti akka hin buuneefis isaan harka isaanii irratti maal godhu si baatu kan jedhu caafameera jedhe seexanni sanaan booda Yesuus maal jedheen ati seexana nana ija koo duraa sokki ija koo duraa badi jedhee yeroo dhabamsiisu argina maatii waaqayyoo ijoollee waaqayyoo egaa ayyaana waaqayyootiin gargaaramne amma kanatti baranneera qabxii 16ffaa jalqabee immoo isatti fufu yeroo biraa waliin ilaallaa ayyaanni waaqayyoo nu gargaaru hubannaa waaqayyoo hunda keenya wajjin haa ta'u nagaan turaa nagaa ta'a